بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الجنة وتحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريان كيا كان إسلام تاتني هندي كيسنو كان بتعداد جلتن هندي كيسنو سلامتان تيجي تجاللا أوني الرئيس نيجي إسن هارك قبض obboleeyyan kiyya namni yeroo ammaa tana keessatti waan adda addaatiin yeroo isaa shaakalaa jira. Waan adda addaatiin taphaan haa ta'u, fiilmiidhaan haa ta'u, waan adda addaatiin yeroo isaa shaakalaa jira. Yeroo isaa balleessaa jira. Boodaan toobadhaa, toobaa tana boodaan gama rabbii deebi'ee jeeti amma waan fedhe dalagee yeroo isaa balleessu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya har'a waan gaarii waliif dhaama musliimoonni. Waan gaarii walirraa hubannee waan gaarii wal dhageessifnee waan gaariidhaan lalisuu qabnaan isiniin jaa. Har'aas wanni ani qabadhe obsa akkasumaan waan irra jirtu kana irratti obsuu, waan irra jirtu kana ani maal irraan jira kana irratti obsuu qaba. Deebitee ilmi rabbiitis barachuu, ilmi rabbii barattee ilmi rabbii barsiisuudha. Kana kan waliin jechuu laalla akka rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa jedhutti يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يخنجي ربي. يا وريت الرب أمنتن، يا أيها الذين آمنوا يا وريت الرب أمنتن اصبروا أبصا وصابروا والأبسيسا ورابطوا والججبيسا لادو. إيجا ربي كان سبحانه وتعالى وعين ساقي ستي أكن جيت تبني وريت الرب أمنتن تكوش ما ربي أقوم سدا اصبروا أبصاتي وصابروا واللي أبسيسا ورابطوا ما سلي واللي ججبيسا. Ifii obsitee obboleessa keetis obsisiisuu qabda jechuudha. Obsa jechuun akka loqatti waa sadi irratti obsuudha jedha. Takkaffaa haraam waan rabbiin haraam godhe takka irratti obsuudha. Lammeessaa waan rabbiin irraa dhoorke hunda isii irratti obsuudha. Sadeessaan alaa aqdaarillaa murtii rabbii irratti waan rabbiin sirra murteesse feetu mi'aa taati feetu hadhaa taati irratti yookaan feetu toltuu taati feetu immoo hamtuu taati irratti obsuudha. Akkasitti obsa akkasiisan faa rabbiin haa kanu. Obboleeyyan kiyyaa obsi waa hedduu caala. Namni haadha manaa qabu, haadha manaa isaa wajjin jiraachuuf obsa barbaada. Haadha abbaa kee wajjin jiraachuuf obsuun dirqama jechuudha. Namni obsuun akkuma rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa jeetti ista'iinuu bisabri wassalaat inna allaaha ma'a saabiriin jee rabbiin. Obsa gargaarsifadhaa salaataan obsaan rabbii warra salaatuu fi warra obsaan gargaarsifatu wajjin taa'aadhaan. Saniifuu obsuun dirqama. Namni ilmii rabbii barate, namni diin rabbii barate sadarkaa obsaa sadarkaa waa hundi qabdu ni beeka jechuudha. Ilmi rabbii adda siif baafte. Hadiisni nabii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam adda siif baase. Saniifuu ilmii barachuun dirqama jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akkam jeen ergamaa rabbii gaaf dura ergu iqraa bismi rabbika alladhii khalaq jedha. Eegaa baradhu eeganaa amantaa kanarra dinni ni jeeni. Hunda nabiyyootaatu barachuun dura ajaje. Osoon barannee namni waa godhuu hin danda'u. Kanaaf ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ja'anitti khayrukum man ta'allama al-Qur'aan wa 'allamahum jedhan. Irra caalaan keessan nama baratee eeganaa hoo barsiise. Saniifuu dura barattee eeganaa barsiifte. Eegaa nabiyyootaas dura baradhaa jeetiin deebi'a dinniinaa jeen amantaa kanarra. Barachuun tanaafuu dirqama. Maaliif nama barateetu akka itti obsan sadarkaa obsi qabu kana beeka. Nama barateetutu dhiiroo amantaa islaamaa kana keessa wanni tun haraami tunoo halaali jedhee adda baafatee beeka jechuudha. Eegaa saniifuu barachuun ilmaan keessan, obboleeyyan keessan, nama fira keessan, namu ilmeetiin barachuu irratti nama ajajimu dirqama jechuudha. Nama kakaasuun dirqama. Tanaaf har'a waan obsa jedhamuu fi waan ilmii rabbii jedhamu kana waliin qabannee dhufu. Wanni ilmii jedhamus ilmiin dura ilmii san barachaati maal taate obsa saniif obsita. Amma nama ilmii barachuu jiru keessatti waan hedduu si qonna. San irratti obsitee dabarsita. Sheekan keenya ulamaa'in keenya haafizul Qur'aan Asheekul Ahmad Watar rahimahullah wallaahi waan hedduu dabarsan. Waan hedduu dabarsan obsanii jiraatanii fuula namaa dhaabbatanii baratanii amma biyya isaanii fayyadu. Atis akkasii biyya fayyadu qophii irra taa'uu qabda. Qaraatiin takka qofti faayidaa siin qabdu lachuu waliin barachuun dirqama jechuudha. Naaf obboleeyyan kiyya hanga jiru nasiyaa waliif dhaabnee qalbii teenya haa jijjiirruun jaa.
ati obboleessa keetiif nasihaa dhaamu khayriidha gaariitti ajajjee hamtuurraa dhorku siifis faayidaa beekudha. Maaliif suwaaba itti qabdi? Akka waan as keessa si fayyadaa duniyaa tanas si fayyadaa hojjedhuuti waan akhiratti illee si fayyadaa hojjedhu osoo hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kee har'aaf obsuudhaa fi barsiisuu fi barachuu waliin qabannee dhufne maaliif isii tanaatu dura ta'u jechuu bu'uura dura jechuu isheen tanaaf tana dhufnee fidannee dhufne akka waliin galaagaa obboleeyyan kiyya namuugaa nasiyaaf waliif dhaamuudhaaf waan adda addaa waliif dhaamuudhaaf subscribe goonee yuutuuba Mahmee Tube jedhama. Waan adda addaatiin isin biraan gahuuf qophiidha. Inshaallah daawaa fi wanta garaagaraa isin biraaf gahuudhaan qophiidha. Kaameraanis qulqullinaan qabu inshaallah ni jijjiiramna. Du'aa isinuuf godhaa. Wal biraan haa geenyu dhaamsa gaarii garuu subscribe godhuu hin dagatinaa. Like, commentis kan nuu hin dagatinaadha. Wal haa jajjabeessinu jajjabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.